mul'ate Abrahaamiif mul'ate jedha. Abrahaamis ija isaa yeroo kaasu namoota sadi argee Abrahaamitti mul'ate walii galee. mul'ate. Namoonni Innis mana ija isaa Abrahaam dhufan baasee Sodom dhaqanii siin jedhe salaam. namoonni sunniin eegasii gara maalitti deemanii gara Sadoomitti deemanii balleessuuf Thank you. deemanii eegasii Thank you. Abrahaamis Namoonni isaan Sodom dura dhaqan dhaabatee sun jedha. namoonni Sodom dhaqan sun Sillaaseedha. Ila sadi ta'uu Ila Sillaasee jedhika achirraa hubannaa isa jedhu jedhi sani. Waaqayyo mana Abrahaam Namoonni dhufanii sadi Sillaaseen mana Abrahaam dhufanii mira abbaa. beekis akka isaa mul'atuu fi bar akka isaa hubatuuf akka inni hubachuu Tole danda'us akka waaqni isaa sadi ta'ee mul'atuuf akka isatti isaa hubatu mul'ateedha fayya. malee akka inni hubatuu fi malee isaas hubachuu mul'atuu fi malee isaan amma exactly namoonni sadeen sunniin waaqni sadi ta'uu isaa akka Namoonni itti sadeen hubannu sun malee Waaqayyoo miti akka gootu namoonni sadeen sun fakkaatanii dhufan illee naan jedhi soke rakkoon qabu. namoota sadiin itti fakkaatanii mul'atan. Namoonni mana Abrahaam dhufan sun Sillaaseedha yoo naan jette namoonni suni mana Loot dhaqan moo naqneen siin jedhe Sodom Gomoraa. Eegas imma gara Sadoomitti deeman jennee waliin dubbisnee bar kana walii galla. So namoonni Sodom dhaqan suni Sillaaseedhaan siin jedhe. Hundee Sillaasee ta'anii Waaqayyoon Sillaasee fakkaatee itti mul'atee dhaabarama Abrahaamii fi bar. Fakkaatee itti mul'atee sadi ta'uudha akka jedhu san irratti barqabu. Malee namoonni sadeen sunniin akkasitti waaqaa jechuun tam isaaniif kan mul'atanii fi namoonni Sodom Gomoraa dhaqan suni Sodom Gomoraa balleessuudhaaf dhaqan suni ergamoota moo Sillaaseedha. Namoonni sadeen sunni immoo lalaal sadii gadhaniitti mul'atanii jedhaan walii gallee kudha sadii yoo haa taanu I don't care. Namoonni Sodom dhaqan sun Sillaaseedha arganaan jette ergamoota moo Sillaaseedhaan siin jedha jarsu. Abrahaamiif mul'achuuf sadii ta'anii siin jechaa jira bar la Abrahaam liggallatsuuf achi booda immoo Abrahaamiin dhokachuuf lama ta'anii haa jennu. Akka gootu achi booda immoo Abrahaamiin dhokachuuf lama ta'anii haa jennu. Namoonni mana Loot dhaqan suni Sillaaseedha. Namoonni sunniin Sillaasee fakkaataniiti Abrahaamiif mul'achuuf akkas ta'anii itti mul'atanii. Aboo Abrahaam irraa bu'u kamaan kun Abrahaam irratti dhalate aboo Abrahaam irraa bu'u kan mana Loot keessummaan mana Loot dhaqan sun ergamoota moo Sillaasee. Isaani namoota wannaadha isaan namoota eegasii ergamoota ta'anii gara Sadoom deeman. Sillaaseetti ergamoota ta'e immoo achi booda. No, bifa saniin sadii ta'anii isatti mul'atanii jedhe eegasii gara Sadoomitti deeman. Achi booda immoo ergamoota ta'anii Lootitti immoo mul'atanii. No, ergamoota isa jedhuu fi achirratti inni ilaalla sirriitti bal'isnee kitaabicha laaluu wayya akkas jechuuraan. Mana Loota kan naqa ergamoota moo Sillaaseen siin jedhe. Sillaasee itti fakkaatanii siin jechaa jira barani fakkeenya isaatiin deemanii siin jechaa jira. Okay, macaafni qulqulluun ergamoota jedhama Sillaaseedha jedhaan siin jedhe yaaboo. Namoota sadeen sunniin isaan namoonni sadeen gara achi deemu garuu isaan Sillaaseedhaa miti amma fakkeenya malee. Rabbummaan siif alaaffisu wayya obboleessa kiyyaa takke gootu wajjin rakkateen barsiisaa warri Giriikotaadha paagaanii warri waaqa tolfamaa waaqessan barsiisa isaanii fudhattee wajjin hin jinqabiniiti. Mana Abrahaamis kan dhufe mana Lootis kan dhufe hundi isaaniiyyuu ergamoota waaqayyooti jedha malee macaafni seenaan illee yoo barbaadde koomentarii macaafa qulqulluu dubbisi abbaa feete gaafadhu. Ortodoksii Itoophiyaa qofa gaafatin malee Ortodoksii Itoophiyaa qofa gaafatin malee namdhiis bakka nadhiis ammatti naa deebisaan jirtu waan taateef nadhiisi caalii jirtaa? Walii hubachuu qabna ka. Caalii dhiisi maali si hubannaa hubachuu qabna. Waan rakkoon qabu. Waan jarri keessan jedhan haasofta erga silaa sammuu keessaanii bar keessummaadha jedheetiin malee waan haasofte guutuudhaan osoo hin si qabeeti daqiiqaa tokko as keessan turtu. Ata keessummaa jedheetiin dhiifama jechuun rakkoon qaba akkasitti waliin galli taate wal ari'aa yoo taateen ta'u beekta. Koo caaliin dubbisa caaliin as keessa turre dhiisati. Dubbisi narrafaa.
Aboo riba dhiifama guddaa caalee jirta. Jira. Garuu daqiiqaa xinnoon qaba. Ortodoksii moo kaatolikii moo protestaantii? Protestaantii. Uumama boqonnaa 18 Sillaaseetu dhufe jettee amantaati? Uumama boqonnaa 18 irratti Sillaaseetu dhufe jettee amantaa? Gaaffii kabiraatu na gaafatte wayyuu. Abatu inni sun hafu dhugumatti wanti sun tokko jetta. Akkasiin jedhe. Isatti deebina. Sadan tokkummaa waaqayyoo kakuma ofaa keessanii jira. Jiree. Sadan tokkummaa waaqayyoo. Akkas jedhee hin jiru yoo ta'e iyyuu. Specifically word by word hin jiruumi? Hin jiru. Konseptiin isaa isa jirame. Fakkeenyaaf waaqayyoo abbaan gaafa nama uume kottaa nama hin uumnaa gaafa jedhee ergamoota wajjin mari'atu. Aboo teksii irra jaalladhu tokko irraa dhufe lakkasii teksii wayii yaadadhe akkin jedhu adee caali. Eeyyuudhaan nama ililche. La asii teksii wayiidhaan argadhe teksii dhabe tokko argadhe akkin jedhu caali. Waaqayyo abbaan gaafa nama uume kottaa nama uumna jedhe. Eenyuun jedhe isa? Abbaa ilma furoo qulqulluu. Sababni isaa iddoo tokkotti argamaniiru. Akkamitti argaman naan jettee na gaafachuu dandeessa. Boodansi gaafadha yeroo gaafinatti ta'u. Akkinsiin jedhe jaali. Uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti kottaa'ee akka bifa keenya akka fakkaatti keenyatti nama hin uumnaa jedhe. Yaa. Achitti waaqayyoo abbaatu abbaa fi ilmaa fi hafuura qulqulluu yaamaa jira jetteeti. Eekaa. Ragaa. Ragaa akkamiisii kenna gooftaa koo. Ilmaa fi hafuura qulqulluutu yaamamaa jira kan jedhu kaa. Ilmaa fi hafuura qulqulluu jedhee maqaa dha'uun qabu iddoo sana keessatti sababni isaa kan waaraa keessatti. Hin jiru akkuma sadan tokkummaa waaraa keessatti hin jiru jechuudha ragaan akkasii. Dhaggeeffadhu gaa kakuu haaraa keessatti akkaataan itti mirkaneesse jalqaba sagalee ture sagaleen waaqayyoo bira ture wanti hundumti. Kakuu haaraa keessan seenne ani kana. Maal walitti si fidaan jiraam akka inni si dhugoomuuf akka inni si fiduuf. Kakuu moofaa keessan si gaafadhe mani jalqaba yaadatta gaaffii koo kakuu moofaa keessaa abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokko jira. Sittan hima. Kakuu moofaa finnee baana qoo inni hafu dhiisi daa'uma abbaan fedhe yoo waamamu. Ilmii fi hafuura qulqulluun yaamamanu dhiisi akkin jedhee. Caali dhiisha yaamamanu jarri erga ragaan hin jiraanne rakkoon qabu maan na cinqean akkin jedhe akka bifa keenyaa fi fakkaatti keenyatti nama uumnaa jedhe kana waaqayyo abbaa fi ilmaa fi hafuura qulqulluutu waliin jechaa jiru. Amma duubaatti akka abbaa fi ilmaa fi hafuura qulqulluutti uumamte fakkaatti ilmaa fi abbaa fi hafuura qulqulluutti. Ani. Mee abbaa ati abbaa fakkaattaa reemmaati waaqayyo abbaa. Karaan ittiin fakkaata. Maal tuqe? Mee waan ittiin maal tuqeetu waaqayyo abbaa fakkaata? Waaqayyo abbaan maal fakkaata? Ati waaqayyo abbaa maaliin fakkaata? Tole gaaffii bareedaa na gaafattee waaqayyo abbaani. By the way fakkaachuu jechuun guutummaatti isa ta'uu miti. Beekta mitiiree? Laal gaaki gootu piroosesii biraa keessa nan naqiniiti abbaa fi ilmaa fi hafuura qulqulluu fakkaattii jiraatti uumamee naan jettee mee abboleessa akkamitti fakkaata kan jettu qoonaa ibsiidha. Funyaan kee moo qottee kee moo ija kee moo maaltu abbaa fakkaataati? Waaqayyo ija qaba. Iji koo akka kan saati yoo ta'u baateyyuu ija naa kenneera naaf. So ija keetu waaqayyo iji kee fakkaatti waaqayyo ija waaqayyo abbaatti uumamte jechuudha. Akka kan saatiitti iddoo hundumaatti yoo argu ta'e iyyuu iji abbaan ija waan qabu fanaafis ija naa kenneera. Allaaf mustaan. Hin kolfiin kaa gaafa gaafattu koo siiriis. Duraan Yesuus maaf xiqqeessitu jenneetu lola kaafna maaliif Yesuus hin xiqqeessitu jenneeti lola kaafna amma immoo silmaa waaqayyo abbaattis dabartanii ayyeessi waaqayyo abbaa. Ijaa fi funyaan keetii fi qaamni kee kun waaqayyuma abbaa fakkaataa jechuudha. Waaqayyo abbaan nama fakkaataa jechuudha. Akkasimi. Amma kosiin ibsannaanii ibsa dhaga'uu diddeemi. Akkasitti gaaffii akkasitti waliin deemsi. Obboleessa waan ani si gaafa dadiiftee waan biraanaan ibsin akkinsiin jedhe. Isuma siif ibsa. Waaqayyo abbaa fakkaataa jennaan eeyyanniin fakkaadha. Maaltu kee waaqayyo abbaa fakkaata?
Jennaan ija kootu waaqayyo abbaa fakkaata. Hin ariifatte kaa ariifachaa jirta koo siin ibsa nan dhaggeeffattu itti ragaaggaatee daqiiqaa lama naallattu. Yoo si ibsa rakkina qabaa. Waan naan galle waan an siin jedhe jira isaa wanti naa ibsitu maaltu jira naa galee jira. Isuma gaafattiin siif ibsa kaa. Kunoo siin gallee fituu karaa maarta miti. Waaqarra. Naa galee jiraan siin jedhe bakka. Obboleessu naa galee jira caalii. Ishanis gaaffiinsi gaafadha. Naa galee jira bakka kun. Okay, hafuurri qulqulluu maaliin fakkaata hin fixadha ka. Sadeenuun fakkaatattee. Abbaa ija keetu waaqayyo abbaa fakkaataa ijji kee waaqayyo abbaa fakkaataa hafuura qulqulluu maaltu kee fakkaata waaqayyo hafuura qulqulluudha. Tokko jarri. Adda adda waamin jarri tokkuma. Maali? Sadanuu waaqa tokkooti. Adda adda miti. Wal yaamannaan hin jenne isaa tamma? Abbaa ilma hafuura qulqulluu sadanuu waaqa tokko bakka tokkotti argamu kottaa nama nuumnaa jedhe. Eeyyee. Akkoo abbaa fi abbaatu ilmaa fi hafuura qulqulluu yaamannaan hin jenne isaa? Abbaan ilmi. Nama tokko toof yaamaa jiraasa? Abbaa ilma hafuura qulqulluun tokko akkasumatti fudhadhuuti bira darbi gaaffii biraa qabaatte gaafadhu. Akkasumatti fudhadhuuti bira darbi jiraasa. Hafuura qulqulluu waaqayyo hafuura qulqulluu maaliin fakkaataan jedhe? Ijji kee waaqayyo abbaa fakkaataa naan jettee ijji kee? Adda adda miti jarri adda adda miti. Waaqa abbaan fakkaadha siin jedhe miti gaadha. Waaqayyo ilmis waaqayyo hafuura qulqulluu. Waaqayyo abbaan maal fakkaata ayyee? Waaqayyo abbaan maal fakkaata? Waaqayyo abbaanii waaqa guddaa. Guddaa yeroo jettu kiiloomeetira. Iddoo hundumaatti kan argamu. Caaliin immoo irraatu uumame waan ta'eef wanta ittiin isa fakkaatullee ni qaba yoo akkasaa ta'uu baateyyuu. Akkasaa yaa boleessa koo fakkaattii isaatti uumame naan jettee ati isaati akkasaatti fakkaattii isaatti uumame naan jettee dhaggeeffadhu. Fakkeenyaa fi oriijinaalli tokko miti. Anamma koppii Yesuus isarraan koppii ta'e. Waaqarraan koppii ta'e malee guddaa akkasaati miti. Dhala namaati. Ani fara rakkinsi jechaa jiru waaqayyo wal qixxeedha jedhee si gaafachaa jiru waran. Maaliif reeqoo amma sagalichatti maal nama fakkaataan siin jedhe ati koppiidha naan jetteemi. Wangeela dubbistanii gaaffii kana una gaafachuu maaltu si geesse yoo barachuu barbaadde ta'e tamani malees amma sagalee sanarratti akka fakkaattiif akka bifa keenyaatti uumna jedheera miti wangeelarraa. Sama fudhattee bira dabartu. Bifti waaqayyo abbaa maal fakkaata ishee? Bifti waaqayyo abbaa maal fakkaata? Bakka jedhe haqee nagarre. Maal jedhe? Deemee dhaqee nagarre. Akka bifa waaqayyootti nu uuminaan hin jenne isaa tam? Wangeela jedha malee ana miti. Isuma fakkaata akka jedha dubbiseen jennee. Wangeellumti jennaan ma jette malee ati waaqayyo abbaa fakkaatu akka fakkaattu hin beektu kaa. Beekanis beekasii hin galu kaa yoo isiif ibse. Akkoo yoo waaqayyo abbaan ani waaqayyo abbaan wal fakkaanna yoo jette bifti waaqayyo abbaadhaa bifa akkamiitii jedhee si gaafachaa jira. Hin beeku dhaqeen ilaalle. Thank you. Macaafa qulqulluu si dubbisuun. Maal na dubbista? Samaal jedhu. Akki jedhu macaafni qulqulluun. Namni takka isa argee hin beeku isa arguullee hin danda'u jedha takka jedhe ammaas immoo keessa deebii boqonnaa 4:15 irratti isin akka karaa irraa hin kaannetti of eeggadhaa jedha. Akka karaa irraa hin kaachifamnetti of eeggadhaa. Waaqayyo gaafa tulluu Siinaatti isinitti dubbatee sagalee malee bifa tokkollee hin argine jedha. Sagalee dhageessan malee bifa tokko hin argine jedha. Dhageesse kanaaf akka karaa irraa hin kaannetti of eeggadhaa. Waaqayyo bifa waan samiirra balali'u waan galaana keessaa bifa kan dhiiraa yookaan kan dubartii garte itti fakkeessuudhaan akka karaa irraa hin kaannetti of eeggadhaa jedha. Dhiira yookaan dubartii jedha Waaqayyo dhiira yookaan dubartii illee fakkaatu jedha. Na dhaggeeffadhu amma'ii. Koo ati dhiira moo dhiira miti? Qooyi na dhaggeeffadhu. Namatu fakkaatti isaa fudhate maleessa inni nama fakkaate jechaan jiru waan. Amma fakkeenyaaf. Jaalle dhiira moo dhiira miti hin jedhe? Dhiira moo dhiira miti? Maal sagalee koo maal sitti fakkaata gaafa na dhaggeeffachaatu gaafa. Obboleessu sin gaafachaa jira yoo shakkiin qabaanne natti meeqa dhiira moo dhiira miti? Gaaffii noormaalii na gaafadhu malee gaaffii dalgifamaa akkasii na gaafatin maalati nama miti ati akka dhiira ta'e kamti wallaalta. Caaliidha miti fakkaatu. Thank you dhiira jechuudha. So Waaqayyo dhiira illee fakkaatu mire? Waaqayyo dhiira illee fakkaatu. Waaqayyo dhiira illee fakkaatu? Maal jechuudha? Waaqayyo ilma namaa kana fakkaataan sin jedhe. Jedheem wangeelatu dubbataara. Nukkoo wangeelumatti amannaa. Maaf sodaattere atamma waan sin jedhu Waaqayyo ilma namaa kana hin fakkaatu miin sin jedhe iyyan jettu isaa yookaan lakki jettu ni fakkaata yookaan hin fakkaatu. Waaqayyo hin fakkaatu. Waaqayyo hin fakkaatu. Namatu fakkaata. Namatu fakkeenya sirraa. Thank you. Kanaan booda irra deebitee ani akka bifa Waaqayyootti uumame akka hin jenneshi
Ni jedha ka wangeelatu. Maal jechuudha?